amma gizee kana isin naan jettee mire an akka haqaa yoo dubbanne namni biiftuu funyaan qabeenatti fide iluu fi usbiyyee fa'a inni illee jira namni garuu nuu qabi intaloo dhimma intaloo nuu laali jeenatti fide iluu usbiyyee qabatamatti jechuudha. An amma gaafa kana ati koomentii eessaa barreessitee Jawaariin jalatti barreessite. Atuyyuu ka onnee godhattee nama miliyoona tokko tuqaa shan namicha guddaa san jalatti osoo sodaatiin barreessite poostiin ijoollee xixiqqoolee maasii gootii sodaattaree jedheen. Dagmaallo osoo atis barreessite anis barreessite biraallee barreessite dhufanii naan jedhanii numa jedha kun dhugaadha malee. Namni Jawaariin jala ani bar koomentii Jawaarii goreetiniin biyyarraa doorsifamee beeka poostii keessirra koomentii ati jalatti minnagaa ooltu mul'ata bar namni hundi dhaqee maal jedhaniin maal poostote yaada eenyufaa kenname jedhee barre laala bara jalatti Dubaay keessatti qoy isinin beeytani maaliif Jawaariin jala koomentii barreessee namni achitti wannootti imbaasitti waamameetiin wannan irratti gaggeeffamee jiru torbee darbe keessa maali ebalu jechuu qaba isin keessa sahi ijoollee feemasotaa keessa namni lama torbee lamaan darbe Jawaarii koomentii godhee namni imbaasitti waamamee jiru hin jira jechuudha. Masigalemi ani ka jechuu barbaade kana malee jibbaa xiqqeessaa maal isin jettanii miti rabbii qofaa saganna malee namaan sagannu karuma ko. Maagaa kanuma waliin jettanii short gochuun danda'amu reetaadha. Isaan jedhan. Kan Amadiin baay'ee tokko maal gataara. Tokko maal gataara. Sodaatti dura manuu waati mubaarikin beektaa silteedha. Lakkii Amadiin rabbii soraadhaa ta'a. Danda'amu. Maal ani nan ba'a. lakkiin baay'inaa ustaas. Isin maal Amadiin. Ani si jalatti ergatee dadhabe. Doktor Rabbii soraadhu baay'ee Asli isinin barbaada. isin hunduu galtii kiyya gootana gaafadha. Loono gaaffii miti kan koo asli haasaa tamma kana haasaa turteetti natti tolee jennaan sitti ergadhee naani karaa gastii kenna seensisuu didde moxaa duubaasa haasaa turteen si hordofaa ture. Ibsati kennitee fi wantoota inni si jedhaa ture sanatu waan na yaadachiise beeyta komentii achi jalatti illee si barreessaa ture akka ati nagalchituuf ababaallee si kennaan ture. Eshi leenca malee ababaan galchuu dhiifama. Ani miskiinadha leenca maaliin si kenna yoo ta'e si doktora waggaa meeqa achitti baratee namaa kenna malee. Eshi. Haasaa keessan amma waan biraa bantaniitti waan ta'eef tu saati sana haasayeera ta'e sanarratti waa tokko dabalee ibsuuf ibsati laatte sanarratti waati garaatti naafe beeyta. Akka yaadaatti si yaadachiisuu fi ati isin Adaamaa jettu nuti immoo Naazireet jenna. Isinii eeywa akkas jedhe. Isin Addis Ababaa jettu nuti Addis Ababaa jenna isin Finfinnee jettu nuti Arusii jenna isin Arsii jettu isin takkas jedha kaa jedhe. Achi sanatti dhawwaa na afeennaan ishee kana si yaadachiisu fedheen booriif gaafa walitti dhuftanii haadha kiyyati maal jedha beeytaa? Jarri kun waan gurraan dhaga'anii akka waan qixxee iranna jedhu jedhu wal lamatti ranna jarri kun sii galaamire jarra kan mooxaa jechuudha. Waan ijaan argan immoo kan koodhaa jedhu waan itti isaan waliin agarte tokko isaan waliin ituu karaa deemtu waan itti agarte kan koodha nama jedhu sii galee waan kana waan hin ammeedha. Nuti fakkeenyaaf kan saanii dhannee kan keenya dhan jenne garuu isaan kan keenya kan saanii godhatanii lafa kaa'uu jechuu barbaadeessuma kana si ibsuufini sitti argataa turechi. Thank you so much. Maal goone jedhu. Bakka koo nama buufachuu hin dandeessani ba'uu nan danda'a kana sitti haasa'umaa fedhee laayivii seene na seensisuu dinna. Takka ilaali wanni keenya kana yeroo nuun si dubbisnu asli nuti nama raggatu miti yoo wal lollees fi laviitii ma ba'een si lola malee addatti si lolola. Wallahi ilma keessa na arba'ee na lolu miti yoo dhibba ciisee na garamtanani. Amma si jaalataa amma si jaalataa dhufeera dursiin hin jaalladhu haadha seenaa malee amma bakka waan itti sirraa dhufteef natti tolaa dhufteetta wallahi. Wallahi duyda kiyya gubbaa jirtan wallahi. Habibi. Ana jibbaa barbaadan ustaas. Maal kun? Amma isa namni osoo natti nu banne natti aara.
Ani yoo rakkoo namarraa qabaadhe rakkoo miti. Afaan baasee tokko lama sadii afur shan jedhee haga mallaan kiyya gamaa gamana na dhukkubuun namatti hima. Rakkoon kana bara. Namni ummaan ani sheemin irraa naqabee saalfadhee dalga haa ta'u jiru. Shiggiruu yaano inji ashmuuriin beeku wallahi bilbilaan kalemaa siin jedhe ani waa'ee ijoollee Su'uud Arabiyaa Dubaay kana haasofne. Ani atoko boya madin. Sodaatti badinaan sufi ustaazi ko yaame asii sodabu. Sintin badinaan sufi tokkummaa fiduufi asaani asama usuri miti. Maaliif sodaatti dundoonu yaa ka. Madino. Ahmadin. Ya. Baka ati bu. Amusun danda'u buusu irrattan. Imbutu Ahmadin. Ustaaza ma ani bu enaan imbu Ahmadin koy. Ahmadin. Ya. Bui nagaa fida nagaa. Badi miila tokkummaa sodaatti illee akka sodaatti kabajaati. Tokkummaan isin immoo ijoollee sabii lafa lufu daa'ima akka daa'imaatti taasisuu qaba malee akka nama guddaatti taasisuu qabu. Asiliin nama waggaa tole bakka Ahmadiin. Tole. Kabajaani. Ayya. Sodaa keenya nu kabajaa. Eshi ame eshi. Amma ati Mubaaraki maaltu maal ta'ee walii isin fudhu malee qoy meedu walii gaara. Ani moo bakka girgiriin miidiyaa kana jibbine dur dibbine nagaa buusaa. Waan jiru dogoggorri jiraate si bira. Dhufeennu wallole. Tokkummaa masaatiif kana ibira jiru. Tokkummaa kennu wallole dha magaafiin. Tokkummaa kennu wallole. Tokkummaa sitti mufatee jira. Mufii kana gidduu keessanii xumura. Laa. Kun ola tokkummaa. Wannoo qaba. Wannoo qaba. Wannoo qaba warningi. Eda annama walloleen tokko hin qabu. Jarkeen. Nama walloleen tokko hin qabu. Nama walloleen tokko hin qabu. Wallahi nama walloleen tokko hin qabu. Galame in qabu. Girgir attifitaru dirqaman. Attifitaru. Wallahi namni walloleen tokko hin jiru. Hai. Dirqaman namni lafa kee nama mufata. Maaluma taatan ijoollee jedhuun zanillee ittiin banne ka hunda ganamaatiin arrabsa jedhan anillee ittiin aaru rabbillee ittiin aarin hin gaafadhus rabbillee isan gaafatu afoo inaanillaa akka durallee hin jenneen mindin noono what is wrong maaliif waliin nu fiduu barbaachisa nama lafumaa ka'ee na arrabse jedhee ajandaa uumatee wanoo jedhu walitti dhufuun maaliif barbaachisa. Amma ajandaadhaaf ta'ee fi riyaalii ta'ee wal bira teessanii waliin haasa'uu hin danda'amu. Indandam. Ayyee bakka yoo ta'e mamaan taane giddiin aksee itti singeessu. Kalas bakka. Tole bakka. Namni dura maaliif waan kana naan jette jedhee yoo deebii dhabe nama arrabsa. Namni lafumaa ka'ee si arrabsee eegasi wal bira nama teessuu hin danda'amu. Ani hamtuu takka hin jenneen afaan irraa nan baane. Si galamii? Nama arrabsanii ka'anii mootu hin danda'amu. Bakka. Asli koy Mubarak takka anama waan nama jedhe kanarraa ni hubadheen waan nama jedhe kanarraa ani ofii ko akka dhuunfaa kiyyatti tokkummaan hordofu hin beeku waan inni wanni godhu sababiin isaa namoota ni bilookii godhe keessaa tokkodha waan ta'eef garuu aasaa amma Mubarakaa sa'urraa waan hin hubadhe viidiyoo sirratti waraabee asliin jechan taane na jedhee na xiqqeessee jedhee himaa jira wanti kun immoo gaarii mitiiti wanti gidduu keessan jiru maadha walittiin sin araarsa viidiyoo sirratti waraabuu hin geessisu jedhee akka obbolummaatti kan inni dhufe akka ala akka yaada kiyya. Ana bira hobuu hin jiru zanniin takka jiru ana bira qulqulluudha. Kanaafuu Mubaarak irraati ati akkasitti dhageessi jechuu barbaade. Ana bira muu hobuu hin jiru wallahi watakka fi ani yaaqee. Amma matu yabata Ustaz Ahmad. Ani walitti fidee face to face. Girgiri miidiyaana erga fedhuu dhiibne oollee bulleera. Walitti fidee asliinis kunooti tokkummaan kunooti waliin haasa'anii lakkii siin hin jenne lakkii siin hin jenne waliin jedhanii afoon illaa damee olluma ta'e siraawu ka jedhudha. Inni immoo asliin jedhee
nan arrafame keessa bu'e kee gala nan arrafsame yeroo keessanii geema Heydar gastii miti kuni gastii miti Heydar geemiidha malee. kanaafuu gaa erganni lakkii walitti dhufuun barbaadu jedhee gabaabsina. barbaachisu. Sodaa kabaja sodaa fagumatti ijoollee sanyii mootii soddoota kiyyaa kabajaa qabaa duraanillee hedduu jecha jedhe mootu tikikkil nu yaalkutu. Amma bari isin murteessuu dandeettanii bari jecha viidiyoo dhageettaniimi. Viidiyoon sun jechichi sirriidha. Jechichi matoo bamatoo waan itti qaanfadhuu miti. Waan qaanfadhuu fi waan mooraalii namaa tuqu hin jenne. Maqaa namaa meeshiin namitti natti godhuu dinnaani sigala miti. Atuu onnee godhattee Jawaarii jalatti koomentii goote poostii ijoollee xixiqqoo maa sodaattaa hooma namni kamuu jedhu. Inni immoo gaa'isa kana maamna xiqqeesse yookiin Mee maal jedhee? Maqaa qooyi maqaa dhaheeraa. maqaan daane viidiyoo kana irratti tokkummaan. Jechuun maaf farrabsiisa reeyoos jechuun fakkeenyaaf jechuun qabu malee akka kiyyatti sirrii miti mubee amma fakkeenyaaf. Oyaa ustaaz intarneetii dhattee gurbaanii achii fuudhee geessee maxxansee akkas daan jedhee jennaan. Okay maal atiyyuu kun lawaana nama gurraan dhagee dhufeedha. Maal atiyyuu poostii miiliyoona meeqa jalatti dhattee barreessitee intinaatti poostii ijoollee xixiqqoo maaltu si intinaa dhagaa jedheeni. Maa sodaattaa jedheen. Maa sodaattaa jedheeni jennaan tokkummaan viidiyoo hojjete akkamitti viidiyoocha dhageessee akkamitti ijoollee xixiqqoo naan jedhee sheer tarii mention yeroo godhu sheer taa sheer godheeraafi alaaluu adiisuun beekuun. Argeera. Okay argee natti callise akkasii miti akkas naan hin jedhu. Dhugaa dubbadhu na jedhaa jiru naanas jalaa joo maal argeen dhugaa dubbadhu waan mubaarak gaafadhe irratti. Waan hin goonu jecha hin malee namni callise najaa bayee jedha nabiin keenya nagaa rahmata irratti abu. Nuti nagaa callifne bara. Deebiitiin deebisu mubaarak kanaafatti hiriyaadhami wajji nyaannemi oloorii walqixa qabna hordoftoota walqixa qabnaami. Osoo ati halkanii guyyaan irraa ilaante deebisiin deebisu. Bakka yeroo gaarii qabaadha. Isin hin jaalladha. Waa tokko sitti maali. Gidduudhaa as gidduudhaa baaneera kalas. Yeroo tokko. Nama guddaadhaan yeroo nama arrabsuun qabu abbaa durbaati ijoolleen tiyya heeruma geette mucaan kiyya fuudhaa gahe akkamitti miidiyaa kanatti namaan wal qabee haadhatee akkas godhi ilmoo karattuu sanyii karattuu namaan jedha rabbi jedhi soddoota qabaa kun wal jala soddoota taara ijoolleen tiyya fuudhaa heeruma geette dulloomne nuti amma ijaannata galuu barbaanna kanaaf yoo waan gaarii hojjechuu dadhabne afaan keenya walii qabannee najaa bahuu barbaanna. Kalas bakka dhaqeenyi dalagaan qaba argaa. Nagaan bu'aan jiran erga walitti dhufuun hin taane rabbi nagaa. An nagaya anaaf nagaya nageenni bu'eera kalaas. Laa yoo wanni goote asli dhiifama waliin amma fakkeenyaaf sodaa dhalleeti hiriyaa dhalleeti miti hiriyaa mubaarak. Wallaahi. Hiriyaadhas waanuma fedheefu inni iyyuu nagaa filatee jechuun anaaf hiikame erga mucaan kun jedheeti erga tokkummaan akkas jedhee siimiti namni iyyuu boodu. Namumti biraa yoo waa tokko ituu siin hin jedhii yoo inni fakkeessee waa jedhee siin wanti kun of xiqqeessuu taati waan akkasii nama jala deemtee waan akkasiif deebiin kenniini ati nama akkasiidha jedhaati achumaan mucaafis gorsa kennaati seenaa haasofsiisa atarraa haasofsiiti kabajama mubaarakiif jedhiiti. Lakkii kabajni jiru maatu na kabajeeyyii lakkeedha. Qoy waan hin jedheef hin qaba yeroo tokko asli. Maal ture beektaa? Jawaariin hin qeeqeen maal jedhee gadi bee waggaa 4 natti fakkaata. Innaan ati warri sheekota tokko jettee nam tokko warri qubeetii waa dubbistee jettee yeroo sana. Qubeetii waa dubbisee kana naaf jedhataa jedheen yoo man qubeetiin dubbisatee iyyuu kun koo farrabsuudhaam la deebiin kennu asliif hin jedheen. Yoo naan jetti ta'e jedhee shakkiidha bara. Sababni amma gaafati maqaa koo dhootuutti ani siif deebiin kennu. An akkun yaada kiyyaadha amala kiyyaadha. Yookaan ejjennoo koodha. Amma immoo mubaarak hiriyaa
keedha isin kaayiroo keessatti wantoota dheeraa waliin dabarsitanii jaarsummaan dhufe waan ta'eef jaarsummaa isaa irraa fuudhuu qabda fidii haasofsiisi. Jaarsummaan dhufne. Maaliif dhufe re? Eshi. Walitti nu fiduu dhufe. Jaarsummaa dhufe. La wallahi. Dhaggeeffadhu kaa. Dhaggeeffadhu wata tureeti booda deessit. Iddoo waraabnee deemaa jira. Dhageessa ayyaada kennu dhaggeeffadhu. Dhaqeen tokkummaan jireen gastii irratti ustaas dhaggeeffadhaa kaase. Inni kun lolaa walitti nu fiduu dhufe. Tokkummaa maaliin jedhanii kunooti akkana akkanaa jedhe. Akkasii tokkeen jedhe. Ati siriyaa kooti. Inni siriyaa kooti. Hiriyaa bira darbitanii obbolaa kooti. Isin lammanuun jedheen akkuma kana nona taajjaba namni. Isin lammanuu obbolaa kooti. Aanan misenjera saasnan qaba. Misenjera keellee nan qaba. Natu keessaan nama dabaladhee yoo barbaadan yoo barbaachise. Keessaan dubbannee qalalli goonee xumurraan jedhe. Isin galeera. Ta'uu dinnaanan iyyi. Egaa kottu asli mana koo. Kottu balu mana koo. Warra jedhamu miti lamman jaraayyuu. Kanaa jedhee maalan godha. Bakka qoy laayifii galeetanii lamman jaraa walitti fidan hin bayachi. Isin galee. Yaani amma bee kana mara kisaartu malee lakki siin hin jenne. Siini miti garuu takkas naan jette. Alla kakko nagaru. Gabaabsaa dubbii. Rabbii sodaachuun gaariidha. Walis kabajuun immoo dhugaadha. Qirree kee wallaahi. Suma dhuguma. Otoo siitii garuu tolee siin jedha maaliif hojiin nyaadhee dhugee siin kabaja. Tolee jedha. Amma Mubarak amma isa dhugaa dhugaa feetama osoo feetama Mubarak akka nama bilaa natti haa ta'utti haasa'u. Dhugaan fedha. Wallaahi an isa xiqqeessuuf akka tuffiitti hin jenne isalleef hin jenne. Anaaf jedhee inni na waliin haa ta'uu hin danda'u. Ani waan namni osoo ani itti yaadin na hubate intin adeemu. Sigalemi yoo jedhellee wanti an jedhe sun waan itti gaabbu miti waanuma sirrii jedhe. Sigalemi an caammamu jawaar keessa dhaabadhee jedhe bar. Obboleessa kiyya ati osoo namni dhufee si himate bar ana sinatti himatee jawaarii wal bira qabee himatee ka jawaarii guddaa sanuun sodaatin Mubaarakiin maal sodaattaa jettaan dhugaadha ammas bakkeen an dhaabadhee jedhe achi lakkii na xiqqeessee yoo ka ta'u taate isinuuyyuu kompeer godha bakka an dhaabadheetiin hin dubbadhe. Masi galemi anachi dhaabadhe. Gizee jedhu kanallee maqaa meeshin naa godhuu didde. Mucayyollee inni natti finne usmiyyee fi lufaan natti fideetiin firaara bara gaadduraa jaarsummaa. Gizee isin ijoollee jettu an usmiyyee fa'aa warra natti fide warra gaasirra wajjin turan seeyaan isan seeyu. Amma si galemi waan an quban qabne waan an yaadiniif naaf jedhee miti shigir yelam ምንም ይመጣ ነገር የለም ሀግማ ቤኩ ደጋናማ ትገትረ ጦልጉረቴ ከዳቱ ይንያን ከምናም ከዛ በተረፈ የሚመጣ ነገር የለም አን ነማ ከዱማ ሆየ ለማ ከአኒ አፈርኒ Egajaasummaan kun milkoomne. Gaafatu malee jedhanii qabatanii iyyanii lafumaa ka'anii wajjaa sansanii miti. Asli ka xallaa ነው achumatti jiraachuu hin ana taatu gastii namaan dhaqu no problem ይቻላል እኮ ምንድነው ነው ችግሩ? አኒማል የወጅና ተለ ወሊና ደበለሙ እንጅሩ የወጅና ተው ባደለ ወይና ራይዳቱ እንጅሩ የጋስሊ ነጥቄሰ ጀረ ሃታዩፍ ነሙ ዋኖ ይሰርገታ ወኒ ራይዳቱ እንጅሩ ወጂዮ ሃታየለ ማልቱና ደበለማ ዮ አኩማ ናረብሱ ካና 24 ሰዓት አረብሰለ ማልቱና ራይዳ ታራኮ ሚዲያ ጋራትን በይቶ አዲነም ወጋዘ ዲና ረብሳን እንጅሩ ጉያ ተቆጭ ጋር ገለላለ አንነ ሞዞነም ዲና ረብሱ በዲ ነማ ነማ ዋከቱ ደገደት ክሪሹቲ ሲናገርዲምነ nama nagaa qabuumi hiriyaa kee dheengadda maal si garsiisan inboxi dabartee nama kennuu miti qabrii qabda dhugaa argeera ya rabbina kenne argeera wallahi maal qabrii nama akkanumatti isin laaltan baalagee akkasiiti miti an xilaata kiyya yoo taate dabartee sin kennu anan wallahi dabartee nama kennuu qabrii qabda akka kadhu deemi quraana qabi soboete nama waggaa sadii na rabse dabartee kennuu didiyaan annama akkasiiti
Even xilaata kiyya yoo taate dabarsee hin kennu si xiqqeessuu miti. So atin kun waan dubbatu mirga dubbachuun qabdu ka jedhu yoo jiraate shikkireella mamma hin dulloomne malee ufillee dulloomnu mootu deeggartoota baay'ee qabna mokkirut mamokkorno gootummaan sun sin keessaa hin baane yoo dulloomtanis dhugeessa baane ela asli ani mubaarakti nama rareenaan malee sitti beeramni ree jalqaba irratti ani fakkeenyaaf hin hordofu siinnan hordofa mini mubaaraki innan hordofa garuu isaan hordofu bilooki godhee wal lollee jechuudha garuu immoo maali nagaan jaalladha baqa mubaarak kanatti nama rareenaan akka dhuunfaa kotti wallaahi isatti nama rara ani qaamaanis isa nan beeka ollaa dhallee takkuma ollaa sitti jechuudha achitti sitti walitti dhiyaata garuu isatti nama rareenaan kunoo aniyyuu silaatii anati abidda qabsiisi akkamitti akkas goota akkamitti akkas taata jedhamini sila garuu laa akkas miti akkumatti nama waggaa sadii guutuu na arrabse dabarseen kennoodheen dhiise screenshotis bira jira jettee amma ragaa mubaarakitti dhiyeessite kana sila ani nama kana duukaa wal loleera nagaa buusuun hin ta'u jedha dhiisi mucaan sun baalageedha akkasidhan jedha miti sila hin jedhamu ana duukaa wal dhabe malee anaaf sirrii ta'uu dhabe malee asliif mubaarakiif sirrii ta'uu danda'a kanaafiyyuu arra jaarsummaa mubaarak kanarraa fuutee booriif immoo hawaasa si ordofuufis waan kana barumsa kennaati darba namni tokko maqaan isaatuun nahameen ofitti as qabee akkasitti haasa'uunis akka sirrii hin taane mucaan kun xiqqaadha umriitiinis jechuudha naan gadi siin gadidha asli gorsa iyyuu xiqqaan jennaan dhufee isin arrabsaa booda kun anuyyuu akkas jennaan lolaara xiqqaan jennaan laa nama nuun gadi umrii isaa jechuu qote habiibi kanaafuu maal jechuu barbaade nama umriin isaa nuun gadiidha garuu beekumsaan nu caaluu danda'a beekumsaan nu caaluu danda'an umriin isaa nama nuun gadiidha waan ta'eef ati akka obboleessaan gafaa ta'iiti deemsa kelle akkas godhadhu jedhi achumaan gorsa kennii fi dubbii kan akkas godhaati gabaabsa kuni ala dargin annama lafa ka'ee na arrabse takka dubbiseen beeku ala dargin asli obboleessa kee alaale kaayyoo biyya bakka alaaraa si beekteef sila ala dargin mataa korra jirtaneette an takka nama lafa ka'ee na arrabse wajjin haasa'een beeku asumatti kaaduun ta'uu lafa dhabuuse Ustaz Ahmadi alaraas jettee kaate jettee taa'ee dhaga'uu diduun immoo gadi buusuu jechuudha akka hubannoo. Ahmadiin ni nagarree Ahmadiin si chambau jedhee mubaarakiin arrabsu. La ilaha illallah. Asliin afaan sabaratee moolti na buusee afaan sabaratee gasiko inni hordofu asliin choo jedhee nama kuta amma sodaa kooti jennaan bakka amma wana footoo keenya gaddeebisee taa'ala. Kan waan nama bar akkaataa fuula fi zaata namaatti wajjin dubbachuu beekne bara. Bakka akkas taatu yeroo gaarii qabaadha. Isin jaalladha. Doktor dhufuu keetiif thank you. Sitti messenjeran dawwaleetan si cinqaa ture. Ustaaz Ahmad kiyya qaalii. Ati maa dawwalaa turte messenjeran? Narraa qabi isin jechuudha wallaahi.